Mana tongkai beektu. Maqaa Yesuus. Siraa rifeensa see kutee fideeran moo beektu rifeensa irratti hojjetan naan fidee dhufe. Intum. Agarsiisu. Intumtu. Akkam jirtu hordoftoota kiyyaa bakka jirtetti nageenyi keenya sinaa qaqqabu jecha akkuma beekamu kanaan dura piraankii afgaaffii viidiyoo adda addaa isiniif hojjechaa turre irraa har'a immoo piraankii magaalaa Gudar itti isiniif hojjechuuf jechaa jirra. Amma laftitti argamu bakka bashannana Fincaa'aa Gudaridha. Piraankii kanatti akka gammaddan abdii guddaan qaba. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan yoo jiraattan subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Yaada yoo qabaattan koomentii nuu barreessaa. Haga dhumaatti waa si gaafachuu fedheeni. Mana tonkaa beektu itti fayyadama. Tonkola. Ay nama tara tokko irratti hojjechuu barbaadeen ture. Beektaa jiru. Ay moo as jira naan jedhee tara tokkotu namni fuudhaa jira beektu ani moobaayiliin jaalladha. Isa qorichaan fudhee galuu barbaadee ta'e hin anoo amboo magaalaadhaan dhufee as jiran naa irratti hojjechuu barbaadee ta'e. Hin sobu. Gudar hin jiru hin sobu. Siraa rifeensa see kutee fideeran moo beektu rifeensa irratti hojjetan naan fidee dhufe. Hin sobu. Hin sobu. Hin jiru as? Hin jiru. Eessa hin jiru? Nama biraa fuudhuu isaati jechuudha. Attamiin godhana amma namni biraa fuudha? Ijaajii jira tonqaa. Ijaajii? Bilbila isaanii qabdu naquu namsiisuu nan naqa. Achi jirti tonqaa. Malee as hin jiru. Haa ta'u qarshii galatoo. Hello siini. Nagaa dhabni? Maal ta'e beektaa? Mana tonqaa beektaa safara kana? Beekun jedhe xanaqqaluufidha. Xanaqqaluufidhaan jedhe. Miti intala tokko jira beektaa baay'een jaalladha nama biraatu fuuchuu fi isaa namni fuuchuu irra qorichatti jisee fuudhee galuu barbaade tan. Dhugaa jiraan natti nageessa? Araan hin beeku. Please ishi shaanta badhaafadhu ishi. Dhugaa beektu taanaan nageessi. Dhugaa hin beeku. Hin beeku no? Maali bannaati lafoo dhattee beektu kanaan dura jechuudha. Kayyuu mataa egaa waa si gaafachuu fani. Nagaa dhabni? Nagaa. Safara kana mana tonqaa beektaa? Mana tonqaa. Rakkoon qabu yoo dhoksaa ta'es aaraa dhabeetta namarratti hojjechuun dhufe isa yoo jiraate nutti agarsiisee maaliif? Hin beekan. Dhugaa hiree nan dhossee. Fayyadamne takka? Namarratti hin hojjenne? Dhugaa? Namoonni namarratti hojjechuu barbaadeetani? Hin beekan. Hin beekan. Intala tokko na didee beektaa baay'ee jaalladhan ture isee irratti qoricha hojjisiisee fuudhee galuufan. Sirri danda'ama. Namooti baay'een waan akkasii hojjetaa garuu hin beekan. Hin hojjetannee takka? Waan akkasii miti. Immoo yoo beekte deettanii bakka haa ta'u. Waan hin jiru. Waan hin jiru. Nagaartu? Nagaa dhabni? Maal ture beektaa? Mana tonqaa yookiin mana tonqaa beektu safara kana? Mana tonqaa yookaan mana ishee hin jiru akka hin beeku. Hayi please natti banna namarratti hojjechuu barbaada jira. Namarratti hojjechuu banni. Ara please natti ma. Bakka nama ta'e irraa teessee ofitti intala tokko na didee. Intala rubaa wayii na didee beektaa? Isheen immoo na didee ani immoo qorichuma irraa teessee fuudhee galuu barbaada. Jaajjiin deemu ture? Jaajjiidhaan hojjetu? Bilbila isaanii qabda? Akkamitti hojjechuu danda'aaf hojjechuu danda'u? Ani beekaa deemtee gaafata kan. Jechuun namni hojjetee beeku jiraasi? Bobboo lakkee nu hin beeku. Jaajjii jechuun beeka malee waan akkanaa hin beeku. Intalattiin baay'ee bareeddee immoo na didde beektaa na tuffatti. Tuffatti haa. Tuffii masee sana noo itti agarsiisu. Hin tumtu. Maal tumta bara kana akkamitti tumta qoricha irraa teessee man fuudhee gala. Qoricha maal tumtu? Tumee hooshi. Natti agarsiisa haadha ishee akka diigottoota hin fidadha. Seera moo akkam goota? Dhiisi waa'ee seera. Dhiisi waa'ee seera. Inni kun butii yookiin humnaan inni kun dirqisiisanii gochuurra qoricha irraa teessee fudhachuu saffata. Mana budaa yookiin mana tonqaa bakka qoricha fidisiisu. Gooftaan siif haa dhiisu. Kan waaqni gooftaan siif haa dhiisu. Gara filis laffee. Rabbi siif haa dhiisu waan. Siif haa dhiisu rabbi. Maaliif? Waan akkanii. Dhiisuu reeshisee. Gara jaalala. Ittaafu dhiisu. Dhugaa? Nagaa hedduu waan jedhu. Akkam jirtu? Safara kana mana tonqaa beektu? Maqaa Yesuus. Jechuun yoo beektan deessin gaafachuu Maali bakoo? Eeshi koo akka tokko shi. Dhaabaddaas.
Jechuun yoom beektee ijoollee karaana qabsiisaati. Akka gootu. Kunoo mana kana. Kunoo takkan. Isa kana seenii. Mana akkasii miti wanti mana da'oo dheeranii. Bakka isa kana dhaqsuma keessa jira dawoosaa keessa seenii. Nagaadhaan hojii ka. Jechuun istira waan si gaachuuf maal ta'e beektaa mana amboo irraa nufi beektaa namatu mana tokko beektaa mana tokko laan beektu jechuun wayin naquunnatti si jira wajjin yookiin immoo natti minan naqaachi maalti namarratti jijjiiruu barbaadan jiru. Laki safara kanan tun jiru asirratti janis argamu. Gudariin jiran naan miti. Gudaram tun jiru. Repliis. Intala tokkotu beektaa nan jaalladha nan biraa fuuchuuf immoo qoricha irratti hojii raate seen fuudhee galu barbaadu. Tun jiru laki safara. Maal laafaltamuuf? Maalan siifata. Maalan siifata. Nan dhiisa moo qoricha raate seen? Qalladamte. Maal nan qoosaa sirriidhuma? Isa dhugaa jechaa argaa? Dhugaa. Kiristoos. Isa dhugaadha. Ishi nan jaalladha koo mucaa kana namni biraa fuuchuurra mucaa kana qorichaan. Jaalatu taanaan maal goota? Jechuun dirqama na jaallatu turte namatu birriidhaan goomsaa jira ani immoo qorichaan fuudhee galu barbaada. Si jaalatu taanaan qorichicha isa argatu. Isaan na beekaa maal naa wayyeessu? Amboo keessa iyyuu jira jedhu ni akkamitti? Amboon jiru lakki gudariin jira as jira. Gudar immoo manni qaalluun hin jiru mana xonqaayaa. Wash qorichumti naa miti qorichumti raate seen nan qabu sin jiru. Hordoftoota kiyyaa piraankiin ammaa isinii qoonnee dhufne kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammaddan abdii guddaan qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaan tura.